Zigalte haadani dijabesi. Okay, tak. Eeywa isa kan. Afuuri qulqulluun akkamit dogongora lakkoofsa sulakkaa akkamit dogongoraa kan jedhu gaafiidha boodatti deebine sisan. Erga sani ammoo Luqaas boqonnaa sadiirra dhayna. Boqonnaa sadii lakkoofsa digdamii waan hidda dhaloota Yesuus jedhee digdamii sadiirra jechuudha. Yesuus hojii isaa yommuu jalqabee dhalatee akka waggaa 30ti hidda dhaloota isaa yeroo lakkaa'anis ilma Yoosef jedhaniini. Yoosef ilma Elii jedhe sirriitti qalbii godhi achitti amma maal jenne ilma Yaaqoob jedhe boqonnaa tokkorratti Maatoos irratti ilma Yaaqoob jedhe asirratti ilma Elii jedhe ilma Elii jedhe ilma Elii kan jedhe kun Yoosefin jechuu jira abbaa lama namni qabaachuu hin danda'u haadha lama illee qabaachuu hin danda'u namni yaa unaagala dubbisii fi xirakoon qabu siin ibsa hayyee tole tokko tokkoon irratti wanna godhaate himna ka sirriitti akka hubannuuf ilma Maataat Yoosef ilma Elii Eliin ilma Maataat, Maataat ilma Leewwii, Leewwiin ilma Maalkii, Maalkiin ilma Yaanaay, Yaanaay ilma Yoosef, ilma Maataatiyaas, ilma Amoos, ilma Naahoom, ilma Eslii, ilma Naagee, ilma Ma'aat, ilma Maataatiyaas, ilma Seemi'ii, ilma Yoosee, ilma Yahudaa, ilma Yo'aanaan, ilma Reesaa, ilma Zarubaabel, ilma Salaati'el, ilma Neerii, ilma Melkii, ilma Adii, ilma Qosaam, ilma Elmaadaam, ilma ilma Yooshu'aa, ilma Eliyaazaar, ilma Yooraam, ilma Maataat, ilma Leewwii, ilma Sim'oon, ilma Yahudaa, ilma Yoosef, ilma Yoonaam, ilma Eliyaaqim, ilma Meeliyaa, ilma Maayinaan, ilma Maaxaataa, ilma Naataan, ilma Daawit, ilma Eseeyyi jedhe. Amma asitti illee ilma Naataan jedhe tole itti fufna. Ilma Yoobeed, ilma Bo'aaz, ilma Salmoon, ilma Nahaasoon, ilma Aminaadaab, ilma Aaraam, ilma Arnii jedhee nama gara 50 akkas naannoo san lakkaa'u. Waliigalatti ilma Aadam jedhee xumura gara xumuraatitti jechuudha. Asitti kan si gaafadhu amma gaafii kiyya akka sirriitti dhageeffattuuf Maatoos kan lakkaa'e sirriitti gaafii kiyya bakka kana irratti jechuudha. Gaafii kiyya tokko tokkoon barreeffadhu tokko tokkoon naa deebista. Tokkoffaadha lakkoofsa irratti wal dhaban jarri kunniin lamaan. Sigaltee Luqaas nama 56 lakkaa'a. Nama 56 lakkaa'a. Maatoos ammoo nama 41 lakkaa'a. Silaa inni 42 jedhee ture garuu 41 jalaa ta'e dogongorri bakka tanatti jira. Akkamitti akkana ta'e kan jedhu gaafiidha. Lammaffaadha ammoo wannaan jechuudha Luqaas irratti jechuudha ilma Qiinaan ka jedhe sun ilma Qiinaan ka jedhe sun seera uumamaa keessatti hin jiru ilma Qiinaan ka jedhu san argitee miti isaa mee sii kennu lakkoofsa qoy sii kenna qoy yeroo takka ilma qoy sii kenna qoy yeroo takka Arni ilma Hesroom ilma Faris ilma Yahudaa ilma Yaaqoob ilma Isaaq ilma Abrahaam ilma Taara ilma Naahoor ilma Seerug ilma Faaliq ilma Saalaa ilma Qaayinaam aywa ilma Arfaaksaad 36 lakkoo 36 kan jiru jechuudha. Lakkoo 36 irratti kan jiru seera uumamaatiin wal dhaba. Sigaltee Arfaaksaad ilma Seemiiti. Garuu ilma Qaayinaam jedhee ilma Arfaaksaad jedha. Seera uumamaa keessa hin jiru Qaayinaamiin kun. Sigaltee wannaan kun Qaayinaam ilma Arfaaksaad ilmaan Arfaaksaad kan lakkaa'aman san keessa hin jiru. Luqaas seera uumamaatiin wal faalleesse. Yoo seera uumamaatiin tokko jette naaf idda. Gaafii sadaffaadha kun. Sadaffaadha. Tokko akkuma siin jedhe lakkoofsa keessa wal dhabanii lammaffaadha ammoo Maatoos nama 42 lakkaa'ee jedhee 41 qofaadha. Sadaffaadha Qaayinaam namtichi jedhamu sun Luqaas boqonnaa 3 lakkoofsa 36 kan jiru seera uumamaatiin wal dhaba. Ilmaan Arfaaksaad keessatti lakkaa'amne seera uumamaa keessatti. 3 afuraffaadha. Sigaltee afuraffaadha. Wannaa keessatti jechuudha. Daawit waa'ee Maatoos wagguu dubbatu waliigalatti namni inni lakkaa'e jechuudha. Waliigalatti namni lakkaa'e Daawit irraa haga booji'amuu warra Baabel saniitti
nama 14 jedhe achirraa jalqabee haga Yesuusitti nama 14 jedhe kun ammoo meeqataa 28 ta'a. Garuu Luuqaas biratti nama 41 nama 41 Maatewos nama 28 jedhe Luuqaas ammoo nama 24 jedhe Maatewos. Garuu ammoo Luuqaas biratti booji'amu warra Baabilsan irraa jalqabee haga Yesuusitti nama 40 meeqa lakkaa nama 43 lakkaa. Kunillee akkamitti akkana ta'e gaafii afuraffaa. Shanaffaadha ammoo Maatewos jechuudha. Maatewos wagguu lakkaa'u wannaa san irratti jechuudha waa'ee qo'e yeroo takka Maatewos nama wayiidhaa gate qaba. Maatewos nama gate qaba. Sababni isaadha erga warri Baabiloon wanna jedhe san jechuudha. Maal jedhe Yoosiyaas bara sabni Israa'el biyya Baabiloonitti booji'amanitti Yekuniyaasii fi obboloota Yekuniyaasiin dhalche. Sabni Israa'el biyya Baabiloonitti erga booji'amee booddee Yekuniyaas Salaateeliin dhalchee jedhee dubbata. Asitti amma rakkoo guddatu jira. Nama gatametu jira asitti. Sigaltee Yekuniyaas ka jedhame suni ilma Saltaa'eel jedheeti ka dubbatu sana inni dhageessaa miti isaa. Ilmaan isaa keessatti akkasitti hin jiru. Sigaltee asitti kan lakkaa'e Yekoniyaas jechuun Yekoniyaas ka jedhame kuni ka dheenyuti jedhe ka Yoosiyaasiitii jedhe. Kun sirriidhaa miti. Kun sirriidhaa miti. Sababni isaadha kakuu moofaa keessatti mootota seenaa baraadhaa kan duraa jechuudha. Seenaa baraa kan duraa keessatti wanni kuni seenaa baraa tokkoffaa jechuudha. Seenaa baraa tokkoffaa boqonnaa 3:15 irratti dubbatamee jira. Ilma Yoosiyaasiitii miti Yekoniyaas. Sigaltee jidduu sanii namni gatame. Yehoyaaqiimitu gatame. Yehoyaaqiim ammoo maaliif Maatewos gatee ate jette ammoo akka shakkiititti wanni inni gateef sababa Waaqayyo isa abaareef. Yesuusii kana ummata abaarsa kana keessa baasuuf jecha isa gate natti fakkaata. Isa sanitti deebi. Gaaffii bicha. Yehoyaaqiim maa gate? Yehoyaaqiim maaf gatee kan jedhu gaaffiidha. Sababni isaa Yehoyaaqiim nama abaarsaati. Abaaramee jira. Zarii kan kee keessa mootiin dhufu jedhamee jira. Maatewos ammoo beekaa gatee natti fakkaata. Sababa saniif jecha namni 41 ta'e 43 ta'uu dhiisee jechuudha. 42 ta'uu dhiisee jechuudha. 41 qofa ta'e jechuudha. Kunillee gaaffiidha. Mee kanniinuma afran deebisate alaa kullaal achi boodaan deebisa. Kun ammoo gaaffiin afuraffaadha kan siin dubbadhe sanii. Gaaffiin ja'affaadha kan Yoosef ilma eenyuti? Ilma Yaaqoob moo ilma Elii? Yoo egaa naa galee. Isa kan hin deebisme kan hunda deebisata kun akka hundattuu. Rakkoon qabu galatoo. Waan si dhibu walgayii guddaa bara 2025 geggeessine irratti mata dureen guddaan kan irratti mari'atame isa kanadha. Deebii isaa kiliirifaayi ta'e isaan ofii koo qopheessetu hin ta'in viidiyoon qophaa'ee kan jiru yeroo dhiyootti gadi dhiisa kan. Isa dhugaa garuu hamma walgayii sanarraa waan hin hubadhe irratti hundaa'anii ibsa sii kenna. Namoonni numti ati dubbisaa turte sun maqaan isaanii baay'een isaa waliin fakkaatudha. Inni Luqaas keessaaf inni Maatewos keessaa tokko miti. Akkaataa itti maqaan isaanii tarreeffames gargari waliin fakkaatu. Baay'inni lakkoofsa namoota achi jiranis tokko miti. Gaaffiin kee gaaffii sirrii Waaqayyo si eebbisu sirrii ma gaafatte. Gaaffiin kun akkamitti deebii argataa? Jalqaba irratti Maatewos kan barreesse hidda dhaloota Yesuus karaa Yoosef isaa abbaa buddeen yoo inni xuruu dhala abbaa isaa yeroon jedhu isa dhasheen jedhin. Yesuusin kan dhalche Yoosef miti isa kaadhima Maariyaam ture sana. Karaa sana lakkaa'ee karaa sanyii Solomoon ilma Daawitiin deeme. Sanuu immoo orderii godaa gubbanattii fi gubbaa gadittii qaba kansa garaagarummaa qaba jechaadha. Luqaas immoo lakkaa'e karaa Maariyaamidha. A'uudhu billahi minash shaitaanir rajiim. Qoy walqaasim waanuma sirrii qabatamaa tokkoon siif ibsa. Karaa Maariyaam deeme Luqaas ergixanyaadhaan wal dubbicha. Mee si dubbisa ati kan jedhu ani mee dubbisi mee macaaficha dubbisati. Macaaficha dubbisi. Jadi dubbiseera namoota na caccaalantu dubbise kana laana isa ijoollee kana. La macaafa dubbisati macaafa dubbisi dubbisaati na deebisati. Ilaa dhaggeeffattaa
Yoosef kan jedhamu Yoosef ilma Elii osoo jedhu ati karaa Maryam ilmi lakka'inaan Eelii jetta maal? inni Luqaas keessaa Yoosef ilma Eeliiti miti. Eh, Eeliin sun abbaa eenyuuti? eh. Ila argite dhattee olaalte kan si dhibee sinniifne ani kiristaanota keessa hortoon iyyuu kan isaan kana sirriitti beekan na dinqisiisu anaan. Karaa Eelii inni deemaa jiru sun sanyii Maariyaami. Dhaqeedhuma irratti Naataanitti gala wanti sun. Maal taate nagaa qabda fayyaan kee akkam nagaadhaaf jiruuf jireenya kee maal maa akkam nu godhu Yoosef ilma Elii osoo jedhu ati karaa Maryam naan jetta moo? Yoosef isa abbaa isaa miti hin barila. Yoosef isaa abbaa yookiin immoo isa kaadhimaa Maariyaam miti kan inni jechaa jiru Luqaas. Lakki akkas jedha kun dhaggeeffadhu macaafa diisteetii waan biraan taasisuu jira. Ilaa dhaggeeffadhu. Yoosef Yesuus hojii isaa yommuu jalqabe dhalatee akka waggaa 30 ta'e hidda dhaloota isaa yeroo lakkaanis ilma Yoosef jedhanii ni jedha. Ishi Yoosefii akkamittiin akkasitti lakkaa'e dhala. Yoosefiin maaliif ilma Eelii jedhe? Eeliinoo abbaa Maariyaamii maaliif Luqaas Eeliitti waamaa jira yoo jette kun aadaa Yihuudootaati Walqaasim. Yihuudoota waan si jedhu fayyeera bakka kanatti mee rabbii kan keessu daataa haasa'e xiqqoosiidha. Sababni isaa maal si fakkaata? Waan macaafni jedhu xiqqoosiidha. Beekaa dabsuu jirta yoo ta'e malee mee macaafa dubbisaa natti haasa'e. Macaafa dubbisaa natti haasa'e xiqqoosiidha. Macaafa dubbisaa yoo akkasitti irra naa gala. Suuta deensitti mala. Okay. Macaafa dubbisaa. Rakkoon qabu. Naar kan jiru. Luqaasii Yoosef ilma Eeliidhaa godhee lakkaa'e miti. Akkas. You are right. Yoosef garuu Eeliin garuu abbaa Yoosef miti abbaa Maariyaami malee. Eeliin abbaa Maariyaami? Maariyaam ishee Yesuusiin deesse abbaan ishee Eeliidha. Walqaasi. Maaliif kolfitee? Ilaa sirriin na dhaggeeffadhu. Barla ilaa dhugumaan sin jedha Eeliini. Astaghfirullah wa ta'ala. La akkaataa itti oofte tun ajaa'ibsiisii galte maaliif Yoosef ilma Elii osoo jedhu lakki abbaa Maryam malee naan jetta sakitti maal himu jirta kaa? Qoy kaalaa na dhaggeeffadhu Walqaasim. Yoosefuma isaa kaadhimaa see tureetu abbiyyuudhaan waamame machitti. Kun sababii mataasaa qaba laalila. Yeroo bara Musee keessaa dhaalaaf dhaqanii ijoolleen gaafannaan ijoollee durbaatiif kenne utuu dhiirri jiru hin waamamti turte dubartiin aadaa Yihuudootaa keessatti abbaan manaa ishee karaa abbaa manaa ishee lakkaa'ama miti sanyii ishee. Waa'ee kan si jedhu akka isin jedhu ati ilma soddaa kan keetiiti. Oromoodhaan ilaa barila Yihuudoonni. Oromoon hin jettu bu'uura waan salphina ta'e aadaa kam keessa hin jiru aadaa Yahudootaa keessa illee hin jiru kun. Lakki awwaal. Soddaadhaan yaamamutti mee naa kenni nama tokko ija naa kenni mee nama soddaadhaan yaamamu macaafa kan kee keessa. Akkami soddaadhaan ati Yoosef ilma Eliidha jedhamee yaamama naan jetta maal nagoo maali Yoosef lakki awwaal Qaasimidha. Yoosef inni abbaa manaa Maariyaam ture sun karaa abbiyyuu isaa waamamaa jira. Ragaa kana argisiisutu jira awwaal Qaasim akka naa kenni ragaa san naa kenni dafi naa kenni abbaan Maryam Elii ta'ullee naa kenni. Abbaan Maryam Elii ta'ullee naa kenni dabalataan ammas ammoo karaa abbiyyuudhaan namni yaamamullee naaf kenni daf. Tokkoffaa irratti bara Musee jechuudha. Ijoollota durbaa lama jira. Na dhaggeeffadhu. Bara ebaluutiif bara ebaluudhaan barbaada. Naa kenni siin jesi jira siin macaafni afur jedhee na fuuldura jira dubbisuudhaaf. Macaafni dubbisuudhaaf. Achirraa kan ishi qoy. Maariyaam abbaan qabduu reettee yaadda abbaa ishee beektaati garuu. Nuti muslimtoonni ni beekna abbaan siidha ni beekna garuu isin hin beektanii Eliidhaan illee miti abbaan siidha. Itti dhiisati keenya dhiisi akkan keetuma deebisati keenya ni beekna nuti muslimtoota biratti beekamaadha. Ortodoksiin illee ni beekti akka tokko. Eliidhuma beekti ka ortodoksii illee. Lakki ortodoksiin Eliin beektu. Lakki Eliidhaan miti Elii jettee nama. Ishi namni ortodoksii galee nutti himu Eliidha abbaan Maariyaam. Naa kenni ati macaafa keessaa Maryam abbaan siidha Eliidha kan jedhu naa kenni. Bismillah. Viidiyoo ta'e awwaal Qaasim viidiyoon akkamitti akkan si argisiisu wallaalee viidiyoodhaan jira wanti kun. Xiqsiisaadhaan naa kennati karaa akkanumatti jimlaadhaan oofuu sun taane xiqsiidhaan kenni. Xiqsiidhaan immaan jiru Maariyaamin hin barreeffamu. Eessa keessa jira? Kan ishee eessa keessa jira kitaaba? Hayyee kitaaba kam keessa jira? Kitaaba kam keessa argatte? Na dhaggeeffadhu ka maqaan isheen barreeffamu akkas jedhee isheen Eeliirraa dhalattee Eeliin akka itti dhalchee abaloo akka itti dhalche kan Yesuus jedhamu tun taane karaa Yoosefiin lakkaa'ama.
Yoosef immoo kara abbiyyuu isaatii Eessa argattanii dhaqaaru. siin jedhe abbaan Maryam Eelii ta'uu eessa argatteeti? Qoy dursamee abbaan Maariyaam Eelii akka ta'e seenaan barraa'ee jira maqaan ishee eessatti Seenaa kamtu barraa'e? Seenaa sannaa kenni kunoon dubbisa. Seenaa sannaa seenaan kenni. wangeela irra jiru la caafam Yesuus moo kan deesse maqaan Bakka fedhe haa jiraatu. Bakka fedhe haa jiraatu ragaa naa You are right. kenni. Ragaa naa kenni. Dhaggeeffadhu sammuu sinim. Isheen caafamuudhaaf dhatte mini silumaa galmaa'uu dhatte miti kan isheen achitti Yesuusin deesse. Abbo Iddirii keessa siyaa galmeessaniiti ragaa naa kenni. Dhaggeeffadhu wal galmaa'uudhaaf eessa deemte Naazreetii baatee gara Yihuudaa maaliif dhatte? Seenii Yesuusin da'uudhumaaf dhatte? Galmee galmaa'uu Sanitti deebina. dhatte. Sanirratti illee booda haasa'uudhaaf deemna. Ati ragaa naa kenni. Isa kana jalqaba ragaa naa kenni. Ragaama jalqabaa siyyima seenaa addunyaatu beeka kan. Seenaa addunyaa. Abbo seenaa addunyaa san kitaaba tokko naa kenni siin jedha abbaan Maryam Eeliidha kan jedhu. Kitaaba seenaa Yihuudota. Eessa jiran immoo Kitaaba maal jedhamu? lafa seenaa Yihuudotaa kan jedhamu jira. Eessa jira? Israa'el keessatti to'annoodhaan dhuguma jira la wanti sitti himu kun. Eessa jira kitaabni Yahudonni Yesuus iyyuu nama wannaadha jettee barreessitee jirti. Yesuus iyyuu nabiyyummaa isaatti dhiisi namummaa isaatti nama sinnaatu ta'utti naman. Jira. Ati naa kenni. Ragaa naa kenni. Dhaggeeffadhu la Hebrew University arkeoloojii kitaabotni keessatti kuufamanii ta'an keessa jira seenaan kun. Hirgixanyaama jira. Isa iyyuu Sun kan jiru sani barreeffama jaarraa Yesuus sun dhufin duraa fi barreeffamaatiin ture qumraanitti kan argame kan jedhamu inni suni barreeffamuma kitaabanuma duraanii. Isa yoon kitaaba maal jedhamu kitaaba natti sii baasa yoo maqaa kitaabaa miti mila maqaa kitaabaa intarneetii irraa argattu miti sun seenaadha seenaa barraa'ee jiru. Abbo seenaan barraa'ee maqaa qabamuun qabu. Isha akka gootu seenicha kitaaba isaa wajjin amma akkatti viidiyoo kana sii banuu wallaaleen bilbila lama hin qabuuf. Mee namatti akkatti sheer godhanii wallaale malee namni viidiyoo kana dhufee nuu banii amma nu araarsu jira bara. Nama 10 olin siif. Maal viidiyoo maal irraa godhadha viidiyoo atu hojjechuu dandeessa viidiyoodhaa miti viidiyoo jedhasa viidiyoo nama zeef. No ilaa dhaggeeffadhu walqaasif seenaan Maariyaam yeroo galmoofte maqaa eenyuutiin galmoofte abbaan ishee Eelii akka ta'e kiristaanonni irgixanyaa beeku wanta kana. Naa kenni ragaa isaa naa kenni. Macaafarra hin jiru kaa macaafarra utuu hin taane seenaadhaan kun histirii. Abbo seenaadhaan naa kenni siin jedhaani wanna macaafarraa dhiisee jira. Macaafarra seenaarraa naa kenni. Interneetuma irra laali eenyu jedha maqaa abbaa isheeti. Eeliidha mitiira. Yaa abbo yaa rabbii kiyya yaa nama kiyya yaa fayyeera akkasiin jedhe kun tilmaama kiristaanonni uf qurcuudhaaf jecha uf babbaadaduuf marfeedhuuf waraanuudhaaf jecha naannessan malee dhaggeeffadhu kan siyaasosiisaa odeemi guyyaa guutuu na dhaggeeffadhu kan waan uf qurcuudhaaf jecha uf qaqqabuudhaaf jecha olii gad oofaatiin oolan malee ragaa qabatamaadha tokko isaadhaan jiru takka lammaffaadha. Wanna namni abbiyyuu ofiitti yaammamuun jira macaafa keessatti jettee dubbatte yookaan ammoo aadaa Yahudaa keessa jette isallee naa kenni isa amma aadaa Yahudaadha kan jette ayyee kamariyya miidhaa hin qabu jette dhiisisan naa kenni ati abbiyyuudhaan yaamamu yookaan soddaadhaan yaamamu naa kenni dafiiti. Qooyi gacaa qasichuma naa baafadhu atis iddoo amma baafatte anis nan baafadhaa hin dubbisna naa baafadhu iddoo lamaan. Luqaas jette miti tokko. Banadhee amma macaafa. Nan dubbisaa ati siddee isaanatti himtee suutattee na dhaggeeffataa deemta. Dubbiseen sitti maa deema macaafuma koorra san qaburra. Okay, itti fufi. Idda dhaloota Yesuus miti Luqaas. Akka Luqaasiin sii dubbisaa. Ka Luqaas naa dubbisi. Luqaasiin hin dubbisa dhaggeeffadhu.
Yesus yeroo sorry Yoosef ilma Heeliin siin jedhe miti. In dhaga'ama miti Wilqaasim. Hin dhagaan. Eeyyelaan na dhaggeeffadhu. Yoosef ilma Heelii, Heeliin ilma Maataat, Maataat ilma Leewwii, Leewwiin ilma Malkii, Malkiin ilma Yaanaay, Yaanaay ilma Yoosef. In jedhaa kan kee. Akkasuma jedha dubbisi ati ilma Eelii jedha. Ilma Eelii jedha. Ittuma Ilma Eelii jedha dubbisi. ittuma fufa sirriitti laallataa deemi caqasa keessan isaan dubbisu wajjin. Yoosef ilma Maataatiyaas, Maataatiyaas ilma Amoos, Amoos ilma Naahom, Naahom ilma Elsii, Elsiin ilma Naagee. Itti fufu wanti adda ta'e jira kan kee wajjin. Lakki maal kana deebisiin jechuu jira si eegu jira maaf itti fuftaree ati eessa itti fuftaree kanuma ilma Eelii kan jedhu san irra taasisuu jirta. Na dhaggeeffadhu ka macaafatti dubbisaa jirtuuf isan dubbisaa jirtu tokko miti mawwal suuta dhiilaal. Kan kee kaminni macaafni? Kan kee kaminni? Macaafuma qulqulluu isa ati King James naa dubbisaa jirta. Ani garuu miti kan inni dubbisaa jira. Kamin dubbisu jirta? Jechoota sana suuta dhiilaal. Kamin dubbisu jirta yaa Rabbii? New World diin dubbisaa jiraan. Hiika addunyaa haaraa. Hiika addunyaa haaraa ayyee si dubbisan illee isa sani hin banadha. Hiika addunyaa haaraa dubbisu jirtaami? Banadha. Ayyee tole loqoda haaraa jedhee kunoo banee jira. Lakkoofsa 23 irra. Natti argisiisi bakkeen jiru loqodi haaraa. Bakkee irratti hin argattu kitaaba kanan buustu Play Store irra hin jiru. Loqoda haaraa kan jedhu kunoo asi je hiika kitaaba qulqulluu hiika ammayyaa haaraa jedha. Loqoda dhiyaa. Isa miti loqoda dhiyaa miti. New World. Ingiliffaan jira? Jira Ingiliffaan afaan. New International. Dibba sadiin jira. New World. New International jedhamu? New World. Okay. In argattu hin jiru interneetii irra dhiisati hin barbaaddee hin argattu. Maal jedha si? Ati eessaa fuutee ati kan hin arganne eessaa fuutee ati? Laayibireerii keessara. Okay maal kitaabichi laayibireerii keessara. Sagaleen kee gidduutti na jalaa kuteera garuu. Abban kanaan garaagarummaa qaba. Garaagarummaa qaba. Abdii guddisiisiifa baasu yoo barbaadde laayibireericha qaba inni. Kamin ka joobaa wutinesiiti? Eeyye. Laayibireericha banii ilaalaa jenna. Search goona edeenim search goota bana dhofuma kee internetiidhaan viidiyoo chammuma un argita akkaataan itti ibsamee jiru. Ka joobaa wutinesiiti kaasuun hin bana sii bana ayyeta na eegeerota. Bani achi booda waan keessaa gattanii sawwajjinuu keessaa gattanii miisini Luqaas fa'a Maatoos Maarqos boqonnaa 16 keessaa gattanii lakkoofsa 8 irraa. Nu miti kan gate. Eenyu gateni? Laakkisuuta laalla kitaabuma sadan keetii irra jira abbaan gate. Eessarra jira keessaa gattee bare warri joobaa witirisiidhaa dhugumaan keessaa gattee bare. In ta'u jettee maati? Yohaannis boqonnaa 8 illee keessaa gatanii. 8:12. Keessaa gatan maaliif keessaa gatan beektaati? In jiru kitaabota durii irra hin jiru. Kanaafuu guyyaa keessatti dabala. Wallahi waan gaarii dubbate. Guyyaa keessatti dabalanii mitiiree? Maal jettee? Guyyaa keessatti dabalamee wantoonni kunniin? Eeyyee guyyaa keessatti dabalame sirriin. Kanaaf bara qeesii fi paasteriin isin sobu jirti jennee ijoollee kiristaanaa yeroo hedduu dubbanna bara. Atilleen sobamu jirta laala. Namni guyyaa keessa macaafa dabalu jechuun waan xiqqaadhaa miti. Abbaan barbaadetti seeneetuma waatti barreessa. Kanatu rakkoo ta'e durayyuu. Wannummaan rakkoo ta'e akkaataa ammaa wanni hundi isaa bade akka kana. Kiristaanni kun waan amma jubbii rabbii ta'ee qabatee deemu jira. Isin ammoo keessaa gattani. Warri joofaa witinisii keessaa gatte. Bismillah maana waasu idda ijoo. Ayyee dubbismee ati rakkoon qabu ta'e kan buufadhuuf dubbisati. Yaa'u viidiyoochuma hun argitaam laayibiraricha tubannee viidiyochan argina. Ana isaanii amma kana odeessurra viidiyoo daqiiqaa 5 achirra jiru sanarratti koomenti gochuu dandeessa laaltee yoo dogoggora qabaate.
Barsanuma Ati fiigsaanis. jechuun ani bar jarri jedhanii jechuu baatanii dhaamite ana biratti wanni guddaa. Jarri jedhanii jechuu baatanii osoo hin taane. Awwel Qaasim ani kan siif ibsu sanuma. Sun immoo guutuutti isan jedhullee gararraa. Isan jedhu gararraa si ibsa. Ragaadha barbaada malee ani. Raga. Fakkeenyaaf amma warra wanni siin jedhe an fakkeenya ortodoksii bira odhayte ortodoksii amma nama waa beeku suu gaafadhe. Maryam ilma intala yoo yaaqim jetteetiin dubbatti yookaan ammoo yoo kaam jettee akkas faa dubbatti malee tasuma taatee ilma Eeliiti jetteetiin hin dubbattu. Ortodoksiin akkasitti hin beekan. Laali awwal eessumaa fuutanii isa jedhu ammatu viidiyicha baafne viidiyichi garuu baay'ee elgayyii yoo dhume booda gadhiifamaa taa'ame mee abdii guddisimee viidiyicha barbaanna laayibireerii abanu. Okay, abdii jirtaa? Qo'ee laayibireeriin buusaa kitaaba wanna kana aadaa hin qabaayu qo'e. Hin qabaayu lakka anatu olii gajjooraatiin oli. Hayyee Luuqaas boqonnaa 3. Wangeela dhiisi. Laayibireericha bani. Maal banaree? Sitti argisiisaan deema laayibireerichuma bani. Achi galagalfadhu viidiyoo itti galagalchi bani. Siimaan deema. Dura wannaa laallaa qo'e. Dura wangeelicha bani laallaa. Maal natti agarsiifte isaa? Okay. Yesuus yeroo hojii isaa jalqabeetti umrii isaa gara waggaa 30 ture. Namoonnis akka inni silaayu hiikaa deema sii galtee. Asitti argaa jirtaa miti yeroo hojii isaa jalqabe umrii isaa gara waggaa 30 ture jedhe. Eegasani ammoo namoonnis akka inni ilma Yoosef kuni akkuma siin jedhe ka hin beekamaa mitiiree Maatiyos boqonnaa 1:16 irratti Yaaqoob Yoosefin dhalchee jedha. Okay. Ta'eeti yaadu turanii Yoosef ilma Heelii jedha. Shittuu kee gaammas. Heeliin ilma Maataati jedha. Kanaafuu kun akkana jedheetiin dubbata maaliif akkas jettareeti? Okay, qabaddo gaa. Naa deebii kaa gara laayibireerichaatti san jedhu caalaa akkasiifuu fi laayibireerii iddoo itti sana tuqe. Laayibireerii. Okay, ayyee bakka tana tuqe. Ayyee. Afaan Arabiffaan jira na bira. Oromiffaatti deebisi kunno gara olii sana tuqe rakkoon qabu. Ati akka hundattuu maal barbaaddame? Viidiyoodha barbaaddaati? Aayya. Viidiyicha barbaaddamoo kan biraati? Viidiyicha barbaada. Akka gootu walgayii kan jedhu dhaqi baasii walgayiiwwan. Utuu afaan Oromootti deebistee xinnoo na rakkisee. Okay, walgayiiwwan kun hojiirra. Bani egaa walgayii gurguddaa kan jedhu bani. Walgayii gurguddaan kamiin yaa abboo? Okay. Walgayii miti inni itti bante kunoo kitaabota. Kitaabota bante walgayii miti. Badee jira sagaleen kee na bira. Connection بس نتفكرت أستاذ أفسان إن شاء الله. أيوة دي بيانيرو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نترك النباس بر. هيا ما دي بتنا ما شاء الله. أيوة. هيا جرت أسا فيرا. Tanjira sirrii tanjira bani xuruu irtaami afaani an abdii abanuu laata abdiin kan abdii afaan Oromoodha. Okay, abdii baniif maalirraa hajamteeti ati waanuma hajamte bakka inni akeeku san hin dhaytu ati waan jarri jettuurra. Akkamitti Eeliin abbaa Maariyaam akka ta'e viidiyicharraa argatta. Isa an hojjedheetu hin ta'in isa namoonni na caccaalan an amma quba moggee isaanii hin geenye hojjetanti jira barla. Yoo hojjetan maal na fayyada? Viidiyoo maal na fayyada? Ani bar ragaa barbaada malee viidiyoodhaa miti. Ragaa tachirra jira viidiyicharra ragaa jira laala. Ragaa san naa kenni kaate ragaa san barbaadan ragaa san naa kenniti koottomu. Maal godhadhaan viidiyoorra? Inni immoo sii qopheessuu gaafata kaan amma buusee hin jiru makkatti keessa gadi. Naa qopheessi yookaan amma qopheessuutti hin jiruuti yeroo biraadhaa fidaa jedhi dubbadhu malee. Eeshi daqiiqaa meeqa boodan fidala?
Saati yeroo barbaadde fidi gaafii kaawwan deebisi malee kana qaxaroo qabadhuuti kaawwan deebisi. Guutummaamti gaafficha viidicha raraabar. Lakki guutuun hin jiruuti waan guutuudha guutuun jiraachuu baate qopheessitee fiddaan kanaa miti bakki biraa bakki gaafadhe bakka kana sun taane gaafii lammaffaadha san deebisati. Yoon Maatos gaafa namoota lakkaa'u nama 40 meeqa lakkaa'ee nama 40 wayii lakkaa'ee jedhe garuu ammoo lakkoofsa keessatti ni dogongore maaliif dogongore dafinaa himi. Karaatu gargari inni tokko karaa Yoosefii inni tokko immoo karaa Maariyaam lakkaa'ame. Lakki Maatos mataan isaadhaan ni dogongoree siin jedhe gaafiin tokkoffaan isa kanaayyuu. Yaaqoob Maatos mataan isaa ni dogongoree siin jechuu jira. In dogoggorree. Ayyaana sii kenna dogongoruu isaa mataan sii kenna yeroo takkana eegi. Maal jedhee Yoosiyaas bara boojuudhaan gara Baabiloonitti geeffamanitti Yekooniyaa fi obboloota isaa dhalchee jedha. Sii galtee? Maal jette jed. Yoosiyaas maal jedhe Hizqiyaas Minaasee dhalchee jedhe Minaaseen Amooniin dhalchee jedhe Amoon Yoosiyaasin dhalchee jedha. Dhaga'u jirtaami? Amoon sirriidha Yoosiyaasin dhalchee. Achitti Minaaseen abbootii isaa wajjin boqotee isaanis mada isaatti awwaala ilmi isaa Amoon bakka isaa mootii ta'ee jiraami. Eegasanii Amoon eenyuun dhalchee jedha Amoon Yoosiyaasin dhalchee jedha. Mootota lammaffaa boqonnaa 21 lakkoofsa 24 irratti namoonni biyyattii garuu namoota Amoon mooticha irratti mari'atan hundanii ajjeesan ilma isaa Yoosiyaasin bakka isaa mootii godhan jedha. Sanboodaanoo. Yoosiyaas bara boojuudhaan gara Baabiloonitti gaggeeffamanitti Yekooniyaa dhalchee jedha. Bakka kana marakkoon jiru. Karaa sana mal sirrima karaa sana miti kaani lakkaa'ameef immoo itti dhaloota Yesuus moo ila inu banne gaafii kiyya osoo nubatiin nan deebisin. Fakkeenyaaf mootota tokkoffaa boqonnaa 3 irratti kan jiru akkasiin jedhu ilmaan Yoosiyaas inni hangafa Yoohaanaan ilmi lammaffaan Yehoyaaqiim ilmi sadaffaan Zedeqiyaa ilmi afuraffaan Shaalum turanii jedha. Yekooniyaan ilmaan Yoosiyaas keessa hin jiru. Maatos maaf dogongore kakuu moofaa maaf hallesse. Rakkinni isaa ammallee waan hin sii deebise hubachuu dadhabu. Wanti inni lakkaa'aa jiru hanga dhaqee Daawitiin bira ga'utti kophaa. Daawitiin bira darbee kophaa. Karaa ati lakkaa'aa jirtu sana miti dhalootaa sun. Osoo dhufanne naa deebistaa yaa abbo. Mataa meeshaa kan keessirreessi yaa refresh godhu miti qoosiidha. Akkasiin jedha akkasiidha miti osoo hubatiin naan deebisiin akkasiidha miti akkasi gaafadhe. Meesirritu badhume ila asitti ilaali. Yoosiyaas bara boojuudhaan gara Baabiloonitti geeffamanitti eenyuun dhalchee jedha. Yekooniyaa fi obboloota isaa dhalchee jedha. Akkana jedhaami? Eeyyee. Okay. Yoosiyaas ammoo Yekooniyaan dhalchinee siin jechuu jira bara akka macaafaatti. Shidhaqi dubbisi kan Maatiyoosiin immoo. Maatoosin dubbisu jira bar Maatoosi bar kun Maatoosi kun. Maatoosi bar Yohan Maatoosi qofaa dubbisu jira malee bari Luqaas wajjin miti. Dogongora Maatoos dogongoreedha kakuu moofaa faallesse Maatoosin jechuu jira. Okay kakuu moofaa keessaa Yekooniyaa kan jedhamu kana dhabdeeti. Lakki Yoosiyaas ilmaan isaa 4 qaba kunoo asitti amma laali gamanatti si baasee jira. Seera tokkoffaa seenaa bara tokkoffaa boqonnaa 3. Eeyyee. Neetwoorkiin isa biraa laataa jiru. Neetwoorkiin isa biraa moo natti dhaga'amaa hin jiru. عليكم ورحمة الله وبركاته. من يكون نذر بتا يا جماعة ملك أنا ميت أبتاب قد بالله عليكم. من يكون نذر بتا يروي دو سبب نسارة سببا والناتيفي سببا اسم تابتاب نقولي ملك أنا تابتاب قد أمي تتوقع بارك الله فيكم من دوتني. أوكي أرجو جرتامي أكسين جد فيرا. Eeyyena galee amma kunoo xurutti itti fufu. Yekooniyaan ilmaan Yoosiyaas keessa hin jiru siin jechuu jira. Tuqqi mee qubee A sana. Okay kunoo.
gattuqe. Kuno gamanatti baase. Akkana Dubbisime jedhe. maaliif dhibere? Mee dubbisime. Ilmaan Yoosiyaas inni hangafaa Yehohaanaan, ilmi lammaffaan Yehoyaaqiim, ilmi sadaffaan Zedeqiyaa, inni afuraffaan Shaaluum turanii jedha. Itti ilmaan Yehoyaaqiim. Ilma isaa Yekooniyaa fi ilma isaa Zedeqiyaa turanii jedha. Ilmaan eenyu? Yehoyaaqiim. Laal, Yoosiyaas osoo hin taane ka Yehoyaaqiimiti. Kan Yehoyaaqiim. Eeywa kanaafuu ani kanaas hin jedhe bar. Yehoyaaqiim immoo ilma Yoosiyaas gidduudhaa maaliif Yehoyaaqiim jechuu dideessa sana lakkaa'ee keessaa sii galte gurbaa sii galte maaliifi qoy Yehoyaaqiim asitti maaliif Yoosiyaas jedhee Yoosiyaas Yekooniyaa dhalchee maa jedhe maaliif Yehoyaaqiim dhalche Yoosiyaas Yehoyaaqiimin dhalche Yehoyaaqiim Yekooniyaa fi obboloota isaa dhalche maaf hin jenne maaliif Yehoyaaqiimin gate jedhuudha akaakayyuu fi amma Yekooniyaan akaakayyuu jedhan Yoosiyaasiin malee abbaan jedhuun Yehoyaaqiimin maa gate. Eeyye maaliif kallattiidhumaan abbaatti waamuu dhiisee gidduu abbaa gatee akaakayyuu walitti dabaleedha. Akkaas sii galte kuno. You are right. Gaaffiin kun iddoo kana qofa iyyuu miti walumatti qabameen sitti ibsa kana. Kana qofa miti ijoollee Yoosef iyyuu ijoollee Israa'elitti dabalamanii waamamaniiru utuu Yoosef jiru obbolaa wajjin waamamaniiru innoo inni kun rakkina qabu. Kanan deebisaare? Deebisee maaf gate? Sababa gateef natti himi. Sababa inni maqattii dhiiseef. Maaliif gate? Kitaabuma qulqulluu keessatti yeroo baay'ee namoonni hangafoonni suutuma diina dhaggeeffadhuti. Eessa'uun hangafa miti. Sirriin dhaggeeffadhu. Inuma rakkatte. Jedhe rakkanne suutuma. Okay, deebisa takka hundattuu. Eessa'uun hangafa miti. Yaaqoob immoo qotisuudha. Yesuus addaam hangafa miti. Yesuusoo qotisuma miti. Maal ta'e amma waan ta'aa jiru natti himati maaliif gate karuma qofa natti himati waan inni gate. Ayyee ijoolleen Israa'el qoy gabaabamatti isa kan hundaa'uun ijoolleen Israa'el 12 keessaa gatamanii maaliif ijoollee Yoosefitti guutaman? Lama keessaa badanii ijoollee Yoosefitti lama keessaa badanii guutamne ijoolleen 14 taate malee maal taate isa? Yoosef keessaa bahe baanaan ijoolleen lamaan bakka buute. Itti dabalamee obbolaasaa wajjin lakkaa'ame maal taatee wal qaasa. Ebboo akkasittiin kennamne gaafa lafti kennamtuyyuu bakka 18 hiramee kenname. Isa san booda deebinee dubbanna. Ijoolleen Israa'el 12 miti. 12. Eeshi Minaasee fi Efreem kan eewuti. Kan Yoosef. Eeshi Yoosef lafa fudhateera moo hin fudhanne? Liyafan fudhanne Yoosef. Eeshi ijoollee isaa lamaantu fudhate. Ijoollee isaa lamaantu fudhate. Yaaqoobtu dubbate isa sani dhageeffadhu. Amma boodaan ijoolleen amma boodaan siif dhalattu kan keetii kan ammaa kun ijoolleen lamaan kun ammoo Minaasee fi Efreem kiyyaa jedhee ilmaan kooti jedheeti Yaaqoobtu fudhate. Maal godhe Yaaqoob garuu? Maal isa gaafatte san? Ani bakka kana maa yoom sitti dubbadde? Ani wanni inni akkas godheef na dhageeffadhu kaa. Gaafa san Yoosef keessaa bahee jennaan 12 keessaa 11 tafe 11 irratti 2 yoo dabalte 13. An kanaa miti kasi gaafachuu jira. Lafti 10 bakka sadii. Qoy kachuun ilaa maaliif akka inni bahe sayyoo beekte isa kana. Bu'aa qabaachuu ittiin jiru jechuudha akkasii wajjin haasa'u jiru. Obbolee ijoollee kooti jedhee fudhatee siin jechuu jira. Ani kanaa wajji waan wal qabatu hin qabu kana naa deebisa daraa kan kee. Okay. Kanas itti dabalee mansii deebisa rakkoon qabu. Suni mataan isaas viidiichuma irra akkuma kanatti hundi isaa gaaffiin keessa irra raame. Maaf keessa gate waan keessa gateef qofa natti dubbadhu. Meeshii akka gootu ittuma rakkadhu ergaa bu'aa qabaatuun wacuurra mee viidiichuma baasi maaloo siya tokko gaafa. Abboon viidiyoo maal godhadhaani viidiyoodhaan mitatti dubbadhu waan hubatte sani. Ishi macaafichuma baasatti rakkoon qabu. Iddoon siin jedhu afaan Oromootti deebisii baasi. An afaaniin dubbachuu wayyuma walqaasimu waan barreeffamee lafa jiru yoo laalle ragaa. Yaa jamaa kanallee dadhabee jira fayyeeraan. Hayyee tole an ammoo si hima waan jarri keessaa baasaniif ana si hima. An bareechee si hima. Aslaan kun waan keessaa baasaniif sababni isaadha sababa kana. Sababni isaa achis namoonni baay'een Yeho'aaziin ilma Yoosiyaas fuudhanii bakka abbaa isaa Yerusaalem keessatti mootii godhanii jedha.
lakkoofshan irratti dubbisa. Maal jedhe? Yehoyaaqiim yommuu mootii ta'etti umri isaa waggaa 25 ture. Inni Yerusaalem keessa taa'ee waggaa 11ffaa ni bulchee wanta waaqa isaa Yehowaa duratti hamaa ta'es ni raawwatee jedha. Wanta hamaa raawwate. Siigaltee Nebukadnezar mootiin Baabiloon qabee hidhaa sibiila diimaa lamaan hidhee gara Baabiloonitti isa geessuuf isatti duule. Achis Nebukadnezar mi'aawwan mana Yehowaa keessa jiran tokko gara Baabiloonitti fudhatee mana mootummaa isaa isa Baabiloon keessatti argamu keessa kaa'ee seenaan Yehoyaaqiim inni hafe wantoonni jibbisiisoon inni raawwatee fi wanti hamaan isarratti argame kitaabota mootota Israa'elii fi Yahudoota keessa barreeffameera jedha. Siigaltee? Sababii jallana hojjeteef keessaa ba'e jechuu barbaadde. Hin abaarame iyyuu malee Ermiyaas irratti numaa maal jedhee dubbatee si fakkaate Ermiyaas irratti abadan Yahudaan mootiin si keessaan ba'u zarii kan kee keessa mootiin hin ba'u jedhee dubbatee jedha. Fakkeenyaaf amma mee bakka kana haalaallu achiis jedhe Ermiyaas maraa kitaabaa kan biraa fuudhee Baaruk ilma Neeriyaa isa barreesse ta'e sanatti kenne innis dubbii maraa kitaaba isa Yehoyaaqiim mootii Yahudaa ibiddaan gube sana irra ture hunduma utuma Ermiyaas afaaniin isatti himuu ni barreesse dubbiin akkanaa hedduus itti dabalamee ture jedhe. Yehoyaaqiim kitaaba kana gubee jennaan Ermiyaas abaareetiin ture namticha kana lammat zarii kan kee keessaa wannaan hin bahin jedhee jechuudha. Siigaltee zarii kan kee keessaa. Zarii kan kee keessa mootiin ta'in jedheetiin dubbate. Mee ammoo kana siif kennaa yuqoe. Zarii kan kee keessa mootiin hin bahu jedhee dubbate jechuudha. Maatewos wanni balleesseef keessa Yehoyaaqiim wanni keessaa gateef yaa abboo sababni isaa Yesuus zarii Yehoyaaqiim keessaa dhufe yoo jedhee dubbate Yesuus nabiyyi ta'uu hin danda'u mootii ta'uu hin danda'u waan jechuu yaadu jecha. Yesuus masii ta'uu hin danda'u waan jechuu yaadu jecha. Kana irra deebiin ilaalaadhis. Kana irra deebiin. Achirraan ilaala. Hunduma gaaffii keetii mee irra deebiin ofii koo ilaaleeni macaafaa wajjiniin deebi'ee baasa wal bira qabe gaaffichi garuu ergixanyaa akka inni jiru nan beeka deebiinsa. Okay, tamam. Kana irra sii dabree gaaffii biraa gaafadha kana dhiiseetiin guutumatti jechuudha. Gaaffii biraa Maatewos keessatti jechuudha. Maatewos keessatti boqonnaa 2 irra jechuudha. Lakkoofsa lakkoofsa 6 irra jechuudha. Maal jedhe dubbata? Isaanis akkana isaan jedhanii Beetlehem ishee Yahudatti dhalata. Kun kan ta'us raajiin tokko waa'ee isaa akkana jedhee waan barreesseef yaa Beetlehem ishee biyya Yahudaa bulchaan saba koo Israa'elin tiksu si keessa waan ba'uuf ati matuma bulchitoota Yahudaa gidduutti magaalaa hundumaa caalaa tuffatamtuu hin taatu jedhe. In jalliste jedhasitti. Wallahi warri joobaadha. Amma bakka tanatti sii galtee warri joobaallee bakka kanatti rumaa buqqistani. Milkiyaas irratti kan jiru Milkiyaas boqonnaa 5 irra kan jiru maal jedha? Yaa Beetlehem Efraataa ishee 10,000 Yahudaa gidduutti baay'ee xinnoo taate sana nannaa jedha. Ishee xiqqoo taate tana nannaa jedhaan. Amma bakka kanatti isin xiqqoo siidhaa kana jijjiiruu barbaaddan malee maaliif asitti Maatewos wannaa faallesse? Maaliif Milkiyaas hin faallesse barreesse? Egaa fuula qulqulluun barreesse. Milkiyaas hin faallesse miti Beetlehem lamatu jira. Tokko Beetlehem ishee Zebuloon keessatti argamtuudha. Allahu akbar. Maal taate Beetlehem isheen tokko naannoo Zebuloon keessatti argamti. Isheen kun immoo naannoo Yihuudaa keessatti qobaatti kiiloomeetirii 3 irraa fagaattee argamti. Beetlehem lamatu jira. Isheen jedhamaartu kun Efraata ishee lafa Yesuusitti dhalatteedha. Malee hin jallisneen. Lamati jira Beetlehem tokko naannoo Zebuloon keessa jirti. Barraajitu akkana jedhee hin dogongore Maatewos. Maatewos xinnaatu jedhe. Ila raajiin sirrii dubbate. Beetlehem Efraata yaa Beetlehem Efraata. Beetlehem ishee kam ishee Efraata malee Beetlehem ishee baay'ee xinnoo sana malee ishee Zebuloon keessaa miti jechuudha. Beetlehem tun lamadha. Ajaa'iba qabda wallahi. Ajaa'ibuma qabda. Ajaa'iba. Hoy kan siin jedhu ani osoo macaafni akkana jedhe dubbatu ati giddiidhaan macaafa akkanatti micciiru jirta sii galtee. Kottu ishi xiqqoo masee maaloo naa rakkadhume abdii naa guddise xinnoo naa rakkadhuuti. Jedhi macaafichi malaalla maaloo xinnoo ishee naa rakkadhu. Laa xiqqoo siisii rakkadhu. Afaan Oromootu ta'uu dideem kan keetu. Maaliif afaan Oromoo kan koo ta'uu dide? Itti deebisi meeshaa afaan Oromootti arabiffata hin rakkisee.
Baga si rakkise viidiyoodha maal kana akkasitti ati jooba witini jira lakka qoyi arra si beeku jira. Viidiyoo moo Qoyi kasin jedhe. kitaabuma kana naa baasta. Okay si baasa rakkoo miti ati jooba witini si dhasa. Rakkoon nama miti la atuu ta'uu dandeessa la waaqayyootu dubbate miti reessaa isin dhugaa baatota kootidhee dubbata miti macaafa qulqulluurra. Ati dhugaa baatu eenyuti waaqayyo isa jiraataa lallabda miti. Waaqayyo isa jiraata lallaba'e. Isa tokkicha lallabda. Isaayyaas keessa immoo isin dhugaa baatuu kooti kan jedhee dubbata ta'e isuma miti. Okay. Ati dhugaa baatuu isaa ta'uu ni dandeessa noo dheer rakkoon qabuuti. Ati akkasii jedhanii yoo nama gaafatan innoon ta'u akkas miti. Namni tokko. Okay ati akka hundattu waldaan ati hordoftu amma waldaan ati hordoftu joovaa witini siidha jechuudha. Barumsa kitaaba qulqulluu dhugaa warra barsiisaniin hordofa. Aizoo. Ati duraanuu jaruma turte moo guyyaa keessatti seente? Dhugumaaf si gaafachuu jira tana dhugumaaf si gaafachuu jira. Ilaamee. Duraan peentee turte moo ati duraan peentee turte moo guyyaa keessatti seente? Makaana Yesuusiin ture waggaa 20 kan ta'u. Achi keessatti dhaladhee guddate. Erga sani ammoo haga joovaa warra Yahuwaa witnesii taate hoo? Baay'inni moo? Waggaa meeqa turte achi keessa? Mee bira darbi kana. Dhugumaaf siin jechuu jiran dhugumaaf si gaafachuu jira maa waan nama salphachiisu moo kun? Lakki miti maalidha beekta ani jaarmiyaa amantii kana yoon siif ibse guutuutti barumsa isaa barsiisan bakka bu'een dubbadhu waan ta'eef tarii anisa jedhee dhufee yoon barumsa ergaa achi jiru amma bara viidiyuma tokkollee si ibsuun dadhabamini wallahi bararicharra jiru mataa keessa kanaaf hin bani siin jechaa jira. Kanaaf bakka bu'een ibsuurra kallattumaan waan achirra jiru dhugaadha jedhee viidiyoo sanarratti waan jiru waan na amansiiseef akka sanatti sii deebisuun barbaade. Maal abdii neetwoorkii namicha kanaa qabdiitti. Maashiin kun. Eenteen shubbisa malee dubbisa. Geettu. Neetwoorkii isaa qaba jira bakka warqaasiin kana. Eenteen shubbisa laa kuna. Irraa hifadhu mee? Fayyadaan ifattaan? Ani ni fadhu abdii maal neetwoorkii garametti fattee deebista sibiiloo. Sibiiloo? Sibiila walitti dhufee weevii dabarsa miti laata sa'oo shishifattee majaaramti. Assalamu alaikum warahmatullah. Jiraan sagaleen koo? Waalaikum assalam Godhee jira liivi. Deebi'ee jira? Deebitaniitu garuu viidiyoon keessan live pause ta'ee jira malee. Keessa gara fuulaatti bilbila deebisaati as deebi'ame fuula dawwaalatti achi deebi'aa kaas deebi'aa. Ammoo? Ammoo hin jiru. Hayya amma sagaleen keessan garuu hin jira. Ganam goone isaa yaa jamaa. Akkam tattee isaa? A'uudhu billahi minash shaitaanir rajiim. Isinirra bilbilame? Xiqqoo ture sirraa'uu danda'a inshaAllah. Neetworkii dubbate gara bitaatti na qabe na fakkaata.